بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إن شاء الله وانتر وليادة تشيفنو واي إيغانا أما اللي رقاتي نما رقابه نمرت رقابه ما ربين كنا مال دبته نمال التجرة سئرا وليادة تشيف ربي سبحانه وتعالى دبتيتي مالجا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ربين كنا سبحانه وتعالى ككيس كنا نبيكو مالجا يا ورنت أمن تنجد قد لالا وربين كن دبت مي قد حالالو نتور إيغانا ربين إسلاما نقول وصو إيغانا أناف جدين تانه وصو إساف جدين تانه مي ربين كنا مال ننجد حاجن نومي أتكيس فعلالو مي أمنتي كنا لا فات إيجابات إيه وما إيغانا دعوان نقول أن كيسة تشيكولين دعوان نقول كيس أفعلالو مي إيه سجرّا ربي مال دبتا نمال دلقا جرّا مي أفعلالو يا قبرتش ربي يا قبرتي ربي كيستو يا ورقرأ مي أفلال آيات تنكيس ربي وانجل يا أيها الذين آمنوا ورقرأ مرامتي قري يا أيها الذين آمنوا يا ورد نت أمن تنجا ربين كونوا تاجا قوامين أكان أبتو تا لله ربي فكان أبتو تا أكان ناد أبدا جد ربي مالف شهداء حال إيغانا رقابه تاتنين حال إيغانا ملي رقا تاتنين بالكست حق عن قد أبدا جد ربين يو إيغانا دبي وي دبت إرّا أولي قد ددبين أولي قد إرّا من ملكين namni maal naan jedhe isatuu nan murteesse isatuu hadhana dubbateetii yakkanan mureeyetteetiin sodaatin haqarraan dabin yoo haqa dubbadhu siin jedha atii dubbadhu jettaniitiin kaanii kaan irratti hin dabarsina atummaan dubbadhu haqarraan shosha'in anumaaf jecha haqa dubbadhaa jedha rabbiin haqan milissina. mee rabbi akkana jedha meen akkamitti jirraa faalaalli warra eeganaa jaarsolee jechu kan nama araarsin ka dubbii dubbattu mee as keessa uf laalime namni gariin dubbiiyyuu hin dubbatu haga waan kiisii isaa kennanin male namni gariin dubbiiyyuu namaa hin fixu haga eeganaa garaa isaa nyaachisanii isa obaasanin male quufu malee gad hin bahu dheebuu bahu malee gad hin bahu afaan nu goge jedhe yoo eeganaa dubbiif isa soqan ujoollee biyya waa erga jedhee dhabe maalii yoo jedhee giddee qaaqa haabee waa kiisii kaanii fi dubbii dubbatu eda yoo waa kiisii kaanoo dubbime eeganaa qajeeltuu tana jallisa jechu rabbii eeganaa haalaa kenna beekaaf maal jedhe ta'a akkaan eeganaa ammallee dhaabbatoo ta'a anaaf jedha rabbiin haala eeganaa ragoo taataniin bilqis qaan gadi dhaabadhaa jedha ولا يجرمنكم كنكنو ولا يجرمنكم أكسن كافن جاء رب شنعان قوم جبان توتا أكسن كافن على ألا تعدلوا هكا دلقوا أبو رت أكسن كافن نما توكو يو جبتنيتين جتن نمني سنجبتن سن نمني سنجالة يوبا دي رت دلقيتين جد ميدا ظلمي رد دلقيتين جد نما كان دراني جبا كربين دبيتنا نفي ديره irratti farada irratti eeganaa murteessan jedhin nama jibbanii haqan jibban jette arsiin haasawa jetti malee ittiin daladdu waan kana nama jibban haqa isaan kennan akkuma eeganaa isa jibbanitti haqan jibbanii jechu maala so haqa murteessitee nama jibbitu irratti murteessaan jirtu baraa beeytani ka rabbiin nu uumee riskii nu kennu nun dadhabin nu ufii wal dadhabne ka eeganaa rabbiin haqa walii kenna ولين ظلمنا جد نوفي والظلم ميقا كم كاوسو ايغانا ملينا ما تجبتو
nama eegana ammallee akkamatti dubbima isaa dhaqa nama kan jettee soxxee hoo rabbi eegana dubbii isaa si fideetiin jedhetti murteessitu haqa isaa jedha balleessite rabbi sin dhiisu guyyaa qiyaama namni eegana waa murteessu nama lama sadi keessa rasuulli maal jedhe salawaatullahi salaamu rabbi alayhi tokko ka jaannataati lamoorra ibiddaati jedhe ka jannataa ka haqa argeetiin murtii itti kenne ka eegana waa takka namallee sodaanne rabbii isaa malee isa san kun ka osoma haqa argu akkanatti haqarraa dabu mallaqa nyaate isa san kunoo kam ka eegana haqallee hin beenne ka daballee hin beenne kama eegana ummata olii harka dhawu jedhisee jilma murteessu isa san warri ibiddaa lamaan san tokkichi ka jannataa akka dubbate san kanaaf akkasinin kaafne jibbaa nama tokko tuuta takka jibbitaniitiin jettan irratti badiin dalagina murtii eegana gara maleetti murteessina huwa aqrabu littaqwa eegana murteessu haqa murteessu san tuurra kaluudha gara sodaa rabbiititti wattaqullaha na sodaadha jedha rabbiin ani ni beeka jedha waa isin dalagdan rabbiin isin beeka jedha keessa nu beeka rabbiin kanaafu yoo nama araarsitu yoo eegana nama walitti araarsuuf fidan yoo eegana si gaafatan akka araarumtuu taate yoo achi deebitu nama kam akka araaramne goota mee maali kun keessattuu warri qaraan gariin jechu osuma rabbiin dubbatu mee warri eegana sheekaa kaa'oo namaa wal dhabdu si dadhaban achi utaaltee as utaaltu araarame yoo jedhan ummanni kun wanoo warri eeganaan qaraane ka kitaaban beenne maal haa ta'u sila hadiisa wayiitu jira qur'aan wayii rabbiin dubbate moo ka warri sheekaan hoo namaa wal dhabdan araaramina ka jedhu jira moo jedhanii tawshiisha keessa seenan ummata kara badiiti oofaatiin jirta silaatin hin taa'ina maarre rabbiif jechaan dhiise jettee ummataan hun taa'ina ulfaadha jettee ka silaa daftee ummata osoo hin teessifne lafaa kaaftu imaasi dadhabanii balleessaa irraa naa fuudhaa jette subhaanallah rabbi maal jedhe yaa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون يا ربي سلا علم نماني أججني خير تجا ربي نيمتني علم نما كيري يامتن وفي نفسياتي سند قتن حالو ما يقنا كتاب قراتنين حديث قراتنين قرآن قراتنين سلا أقلي قبدني جرى ربي سمون كيس إسن دلقا مي ورم شيكاكا كنس إجباتا نونا ما أرارم جنا أرارمو ديدو يونم نول لبيتين جد أفان كمين دبتا مي دبيا كمين نم أرارسيت أتون سرمتو سيوس إجباتني مال جارستاتيتين أرارنا ما ديمت سيوس إجباتني يوتو دبي أرارا دبتا شيكا ما قاف دراسي سي إجباني أدك كمين أرار سوف ديمت دبي أكما سي إبدا سنن اللي إبدو سنجد قم سالفت نم براها قم سالفت ربي برت هو مي أكم سلا مي معلومة أكم تو إدن مي ربي برت مي فندرة ربي برو رأيت مال حمته إدن ربي بر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله يوا كيسا والأبداني تنجة تنقر جارسون ما ديما عن جنة به ربي كن قرأ قرآناتي فديسا ديما سني أرار ما جنة به سنتو جعلا بر نوتي كأيغنا ربي تف كلام ربي تف حديث رسول الله تجار صلاة تأيغنا أما اللي مرتي أرسيفران أمر الجاهلية تهذا قدمي يغاف رسول الله غاف مكة سينج أبسي أمرين جاهلة مرتين إيغنا أما اللي جاهل ما دماني سوات الرا فانتي يجلت تجي نتمسن تأني غاف الرسول صلوات الله سلام ربي عليه فانتي يجلت جلسان إسينا كفاني ساجلت تاني جل رابر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانتهوا والرسول سنتين دفيتين جدي قبدا اتدلقا وإن الرئيس سير سيرما جدي بر كيستوك أن سيدام والرئيقنا أما اللي وقراتنيتي وانا ما اسي ولي أرارسو إذن ضده ربي كي صداد ميلال كربي سلات تدايتا مي حال من ما يولال مي نمني مالجا شيني سمتا جباتن أرار مسنجاني بر ما وا صدا ربي قبا سنجدني بر وسو صدا ربي قباتي دليل ميقا سجل قرآن كيسا وسماتو بيتو
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قبرون نتي يا ربي نسان نندجيت نرى ديما السوت يو إيغانا نمني واحد بين نكسا كراتين قراني واتي دبت كما إيغانا خيري تدبس إسا سنج آبي مي أسكي الساباتي مي أكم قايدان كي مي أفلال نفسيا فلتي نفسياتي فلتي نفسياتي جلبات وصو نفسياتي فلتو باتي قرأ قرآناتي في حديثة ديبتي سلانا مالي ولين نبدو سلانا من الله سننتاز بجيتشو مي يا ربي إيمانا نوكن وأما من تقى وآسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نمتيشان جلتها قرى جلتين جد نفسياتي يا مليك جد كقرآن جل ديمو ديد كحديث جل ديمو ديد يوم قرآن فحديث جل ديمو ديد يوان جتو تاتي وما إيغانا نما أرارمي جدن مي مرتمالنا أرغتيتي أرارمي نانجتو جتيتي نتش غرغلتي إلمنا ما متانياتو كوكي إيغانا دبيتي إيغانا متكاك كنشيكا وصوفي تانما نبو أكورن قراني نما نبو كنما قرأي كتابة بيكا حديث بيكا ترسيف تدبينو جدني لكن إما دبيكا ترسيسا أولي يسي إلمنا ما أتشت بيله غراء سقوبته إيبوتي كوكي إسا قويده أكوان دبيقو ما هو فتاني دلين سر الديمة كأمة سنين كاتش إسا الزبط دلما يواني أرارمو ترسيتي ملي جتنين ددني كاتشت ديمتني متانا منيات كنافو ربين اللي مالج كاكسي جلتي حق أرى دبيتين جد جهيم تيسو إسات يا ربي يا رب رسل ننتاسين وأما من كاف مقام ربه ونحن نفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى نمتيشان إيغانا ربي إسا صداتيتين جد كإيغانا نما سميديتين جد ربي جتشد إيسا جد كإيغانا وقينا ما والأبي جارسولين إسا صوتي من قدولين نما كنا والأبدي سأرارسنا إشي جديتين جد كفرتيتين جد كديدو ديد كديبتو ديد تإيغانا رغاتي ينا أرغا جتشو ديد رب ما بجتشد إيسا كجديتين جد لال نفسيا في جل ديموتي ديديتين جد إني ككسي سنجد ربي إسا صداتيتين وممرق آلي ربي في إشي جديتين جد أن يغنى دبي أرسيتي نفتت وصربي تفتت لك جديتين جد فإن الجنة هي المأوى جنني تيسو إساتي جد مينو تيسا جر سبب زبنك نايو بربيتني نمني توفيد إيساتين تأمباتينو نمان أودا جرأيتشو akkamitti eegana ammallee ebaluu kan akkana goote jedhe osoo beesaanii osoo isaa wali arrabsin osoo isaa waa takka waliin taane sababa eegana nama biraatiif nama kana ooda jechu bee ofii isaa waliin lolle ka walloleen ka biraatii bar saba isaatiin nama kan wani ooda meeqa kam kara himne addaan cite ka waliin deebisuu dadhaban wama isin rabbitti himtan guyyaa qiyaama subhaanallah كإيجانا رسولي كنا صلوات الله سلام ربي عليه دبته نمن إيجانا أما اللي أسمه ولين أوتو مسلم نقول سدي أول ولي أودو ننتاتو سرت حرام كقول سدي رتريتين جد أسمه كسي ولين أودو يو أزل ربي تدفيتين جد إبدا قال جد رسول دخل النار إبدا سينة جد إبدا سينة جد شوبر سيلا حديث رسولا جد رسولا كجيب سيسوفي صلوات الله سلام ربي عليه مو نفسياتي سندت نبدا أرجان جرتني علمنا ما كتدي ما جرو دنيا كنرة كيستو شيكولين عالمن ميكاتو إيجانا الدنيا كنرة ديمي جيو ما كنا كيس ميكاتو علماءين أكسم اللي بينو اللي تاجرة وري هنسرا اللي جاتشو يا رب هنسرا سننتاسي برا زبنا بوداكن وري إيجانا أما اللي وياك أبو درة تدي ما جري رسول ولي التفجر هنسرا نما كاكن سرا قربو تكي أكا قولة تميرا رقما أرقتاني ميجة رسولاك إنا كنابر وسوان سرات أوبا أني دبي تكا وليك أباني أرارما جناني سلان دين أما اللي دبي كيست نما إيغانا أما اللي جارسولي غريجي تدبي تاتو تا إيغانا دبي تنهيكم بين عدد ما عمري إسي أچي ديمو نمني دبي بيكور جارسولي غرين دارو ما هدا ديمت وسو مكزي دارا هدا ديمت ربي هول جيتيتين جتي كسارا تيسون تيجهيم نما ميغا كايغانا علم نما أدان ديغي أكا إيغانا مشرق مغرب أدان فقاتو كان أدان فقس جيتشان وإنن جنة سنجد جده يا ربي
sodaadha rabbii keessa yaa ilma namaa ka dubbii dubbattu rabbiin sodaadhu warri eeganaa kitaaba qur'aana beektu rabbii kee sodaadhu namni sunnaa si godhate karaa si godhate inni waa argeetiin dide jedhan si kolfanis saalfattu yoo maal na argitan jettu hoo murtii maal naa murtan jettu ka namni sirraa eegu namnu maal achi keessa dubbiin si tuq sirraa haasaawee achi boo namni maal jedha ufii sheekaa ufii maalii godhaa jedha akka eeganaa warra waan beenneen waan beenneetitti ganaa dhugaa soqata jedha wama san achi battale si waliin ta'an malee bar didda duuba sirraa haasa'uun kee laabudda beekama kun ufii sheeka'ani hin tuffatamtan sheekolee akkan tuffanne akka sheekoleen tuffatamtu ka godhusin sheekolee olumaa meeqa jira haafiza meeqa jira aalima meeqa jira kalniin ka tuffachiise kam sheekolee gari taqaraateetiin nafsiyaa ufii jala deemtu jechu kanaafuu rabbii keessa sodaadha a'uudhu billahi wama nama ajaa'ibaati namni waliin jira seetan malee namni waliin jira tokkichi isaa waliin hin jiru namni hoo takka taate malee akkuma eeganaa adii walis seeqattu hool bira gaa walis seeqatan malee yoo eeganaa masaajidatti wali qabame namni marti isaa wal dubbisa seeta martu isaa garaa isaa hanqoo walii walitti gabbu'ee walitti naasa wal sodaata akka konkoo akka bineessa sodaatanii wal sodaata gadi bu'ee waliin hin qaaqu muslimni akkasii miti bar muslimni obboleessa waliiti sila akkas nu toofaallaa deemna wama ajaa'ibaa dhageettan wama ajaa'ibaa argitan osoo gadi baatani osoo eegana kunillee wallole yaa rabbatin nu baas jarana rabbiin nu haa milkeessu adaa kanaaf du'aayin teenna fuudhamuu dhabde anoo ummata laaluun beeku anamma dhiyoma kana arge ummanni akka jiruun walin dubbisu marti isaa hoo takka taate malee kunillee wallole adaa kanaaf du'aayin nurraa fuudhamuu didde subhaanallah mee yaa rabbi iimaana sila afaanii wal arrabsitaniiti walloltan moo manaamaa walloltan qaayidaan keessanuu akkam warri wallolu kun mee akkam qaayidaan keessa waa walirraa fuutanii moo dachii walii qotataa jirtan achi baatanii Ameerikaan alatti baatanii qotattanii wal dhabaartamoo maali jettee qiila waqaalaa namni guuruu barsilaa dubartiin arrabsitan illee jedhina dhiifam namni jettee kana guuru silaa jara amma jarri jettee kana jala galte daa'imma ofii guddisuu bicha tadaladdu dalagaa ofii dalagatu jettee kana amma ka guuraa jiru warra dhiiraati rabbiin nu haa tolchu laala rabbiin jijjiire ka silaa dubartiin himan amma dhiiraa himaa jiran zabana kana jette yaa rabbi nu baasati mee yaa rabbi iimaana nu kenn yaa rabbi taqwaa nu kenn of nu beessisi yaa rabbi ki keessattuu kan isinii dhaamu warra sheeyi si tutte warra sheeyi lama takka shayxaana tokko sheekuma qara'e katti dalage sheeyin ittiin hin dalannellee shayxaana jedhama kanaafuu rabbi nama haa baasu warri eeganaa sheeyin tutte sodaadhu rabbii kee nama araarsuu malee namni akkasi araarsine yoo namaanillee wal dhabdeetiin jettu wama san fixadhu gara rabbiitiillee ni offolta gara namaatiillee ni offolta yookaan ufumaa of diqqeessite sheekoleellee diqqeessite atta dubbii isaa eenyu dubbatanii gana sirraasan an dubbii isaan dhaqu jedha namni waan qaraane aaqillan warri dubbii fittu jaarsoleen rabbi umrii isii haa dheeressu ammallee jaarsolee an dubbii shayticha saniin deemu jedhan maaliif shaytichi mataa jabaata jedhan shaytichi tarabbiitiin hin deemu jedhan taarsoomatiin deema jedhan taarsoomaatiif tarabbii walii qabamti allahu akbar wama ajaa'ibaa nama gaggaarii ka jedhan mara wama bada irraa dhagahama ilma namaa kana qoratu miti malee waa isaa kana ilma namaa kulliyyuu foo'aan qiyaama gana fadiyaa wal dhageenya guyyaa qiyaamaa jechu ebalu kana dalagee sun kana dalagee adhanu kulliinuu dhoyfannee deemna malee waa heddu jira garii wal beeytan jechuudha waa irra jirtan mee yaa rabbi iimaana nu kenni adii mataane beettanii warruma adii tanniin taane ta'ee gana wanama argitu walis seeqattu ufii garaan keessi marzi akkuma sannullee walis seeqanna malee keessi keenna marzi waliin jirra malee
fakkaanna malee wali jirra wali qotaatiin jirra eessaan xaq ol goona eessaan wal waraanna ana rabbiin nama wayina dhageessise guruma kiyyaan dhage nama kana akkamatti isa arrabsa akkuma arrabsa jedhee soqee dhabee rabbiin amma walin nu fiduu yaada dubbii san keessatti isaa godha gadalii isa galcha ka jedhu jira lala namni eessuma wal arganneeti wal waraanna akkanatti deebi'e dubbii akkamitti eeganaa khayrii dalaganneetiin jannata argannaan hin jiru akkami wal waraanna kana halkanoo ciisaniitiin jedhan sharri moolitti yaadaa bulee jechuudha ilmi nama kana ka walirraa nu fageessee rahiimummaallee nu kukkutee akka wal jibbine wal nu taasise mee ajaa'iba rabbii kana ufii gagallu manni garagara mee suma wal geennee wal lollamee akkama wal lol ilmi namaa kun mee maalirra wal gahame martuu diqqaattee guddattee ganama obo galgala wayin galata akkuma eeganaa simbirree garaa qullaa baatee galgala guuttattee galta akkuma sanoo baate atin kulliin ijoollee teetitti galgala uumaan galatta mee maalimaaf wal lolan biyyan baa keessatti silaa gurmuu ta'anii wal qabatanii waliin jiraatan mee yaa rabbi imaana nu kenni mee itti yaada yaa ilma namaa itti yaadi eegana isiniin dhiiraallee ka dubartiillee ka jaarsaallee ka jaartiillee dargaggeessillee mee itti yaada dubbii kana mee rabbi imaana nu haa kennu eega wanti kun jiraate mee akkami harka ol qabanna rabbi jala nu akkami nu awwaatame rabbi harki kennaa xuri harki kee kunoo xurii ta'eetiin jedhame osoo xurii kana ofirraa hin dhinne waa nyaachuu dandeetta hin dandeettu xurii ofirraa dhittee kaatee qulqulleessitee harka kee eega si nyaatta hoosan qalbiin kee illee dassi jedha eega harki keenya xurii ta'e akkamitti mee rabbiin ol qabanneetiin rabbiin nu awwaadhu jennaan awwala uf qulqulleessina eega uf qulqulleessineetiin jenne rabbii keenya jara wal ka qabanne rabbi nu araarama kanaaf ilaala ka du'aayin tenna ta'uu baatte ima kadhanna hin ijibbaanne nu awwaatu rabbi jenna rakkinni mataa keenya irra jira yoo ofii uf sirreessineetiin jenne rabbiin illee waan nu jenne nu awwaata oo keessa awwaata mare osoma akkanatti jiru osoma akkana wal qonnu osoma akkana wal dhidhiibnu waluma geegissaa deemina ka geegissan sanillee bi akkana na godhee balansu ana akkana irraa qaba maaliyyoo irraa ta'a yoo inni du'e irraa asam ibalu nama jaba ibalu nama maaliyyo oo inni du'e ilfaarsin kana kunoo bu'aa biraan qabne kanaaf ibaadallahi rabbi imaana nu haa kennu taqwaa nu haa kennu rabbi uf nu haa beessisu mee itti yaadame duniyaa tanarraa lixaatiin jirradha ta'ii boru ta'ii hin beeynu hin argitanii akkatti adduniyaan jirtu baraa beeytanii zabana booda ganaa irra amma kunoo namni ol lolu xiyyaaraa waldhaa kunoo meeshaa adda addaatiin wannaa zabana booda ganaa deemee kunniin marti dhabama ta'e ganaa sayfiin akka awwala sayfii wal lolan san akkasitti deebi'an zabana booda ganaa sayfiin deebi'a wanti marti dhabame sanika amma kunoo keessaa saabate ummanni subhaanahu wa ta'ala rabbi ima qabaa gabroota ofii ka amma qawweenuu wal sodaateetiin jedha ka sayfiitiin wal bira dhaabata garuu hin jirti gabroonni rabbi kanatu dhufa rabbi nu haatissu kunoo zabanni akka argaa jirtanii wamee walma araarama obboleessa keetiin obboleettii teetiin haadha teetiin abbaa keetiin mee wali araarama dubbiinillee wali waraanina walillee hin jibbina rahmata walii godha walii laafa wal jaaladha aguma dandeenne wal haa jaalannu salaamallee walirratti haa qaraanu eegana akka wali ashanne ashaguu jedhanii beeytanii yoo asii tokko si qajeelee dhufe annamticha kanan jibbaa ibaluu kana jenne duyda irraa garagalle hookii akkumaan telefoona wayii nuu bilbilanii gurra qabanne irraa garagalle maaliif isuma dubbisuu jibbaaf kana haalaa kenna kaakun haalaa kenna hoo nama tokko jibbineetiin jenne isuman dubbinu jenne irraa garagalle akkanaa miti kaa haalli rasuula kenna salawaatullahi salaamu rabbi alayhi akkanaa miti mee yaa rabbi imaana nuu kenna nama hedduu jira osoo dubbatanii waa hedduu osoo dubbatanii namni wama ujoolleen hin dalanne dalagaa jira namni guddaan gariin wama ujoolleen daa'imman hiyyaanne yaadaatiin jira mee yaa rabbi imaana nuu kenna taqwaa nuu kenna yaa rabbi walii nu galchi yaa rabbi uf nu beesis ufiiyyuu uf wallaalle waan namaa maal dubbanna waan kennaayyuu ka dubbatanii mee yaa rabbi uf nu beesis nama uf beekee jedhetu waa'ee namaa qaaqa nama eegana ammallee gorfameetiin
waan eegana rabbiin jedheef rasuulli jedhe jala deemetu oo namni ol dhabellee araarsa ka eegana araara kee dadhaban maal jetteetiin araara namaa dhaxxame akkumaatiin nama dhiibattu san kun illee dhiibate hin aartamoon lolt mee ammaatiin ka eeganaas ijibbaatan nama araarami jedhaniis ijibbaatan kan mee araara namaa dhuftee namni sun didu hagam aartame ati ummanni kun illee siif dubbatu araarami jedhe ati didu akkumati aartu kana aara siigala kanaaf rabbi iimaana nu haa kennu taqwaa nu haa kennu keessattuu warri waa qaraatanuu araaruma keessan akka manguddoon hin teenne akka warri eeganaa jaarsaan teenne ufumaa eeganaa fixadhaa battalatti maaliif kitaaba beektan hadiisa beektan ufumaa olii bilbila yookiin olii dhufa akkasi araarama akka dubbii keessan hin teenne maaliif jennaaniin sheekoleen gariin jecha maraa miti namni eeganaa maqaa sheekaa tuqe nama araarsuu malee da'awaa godhuu malee wal dhabuun sheekolee irra hin jiru ammaa sheekolee dubbii sheekolee maaltu ta'a yaani sheekoleen araaramtu akka eegana afaanii himtu sanii miti ittiin daladdu yaani kun olaala sheekolee kaawwan maqaa balleessitan mee yaa rabbi iimaana nuke yaa rabbi taqwaa nuken wabillahi التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليد الدبرسا جزاكم الله خيرا